السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكن جرتن ردفتوني channel با مسلم. عربرنو تحال أمبر بچتا تيتوكو نسنيف قبضة دفع. سنيس ماليون عنجتا وري يوتيوب قبضن يوتيوب غيساني في فيسبوك غيسان أكملت وليه هدودن دينيا وان جوخن راي نسنجر سوبر بعد. أكما بيكمو غا فيسبوك رتي ماتي الدورة چون نمن ديبو. تكايس نمني الدو ماتي الدو لأچر راقبا. خراغوا بعد يوتيوب غينيا فونه فيسبوك أول جول رتي لنه ماتي الدورة چون دينيا چو. Barnoonni kun barnoota barbaachisaadha. Hanga dhuma barnoota kanaatti osoo skip irraan godhin osoo irraan marin viidiyoo kana guutuu isaa fixaan seenaati. Viidiyoo kana jala subscribe tun gurraachomtee jirti taanaan subscribe godhaa. Laayikiinis yeroo gabaabduu isiniif fudhatti laayik godhaa. Barnoonni keenya akka nama hunda dura isin dhaqqabuuf mallattoo oolii tanarra kaayyadhaa. Waan isin dhibee koomantii irratti nu gaafadhaa. Kallattumaan karaa barnootaa. Facebook keessan keessa ni galtan. Facebook keessan keessa gisee galtan kunootii tuqaa sadeen tan irratti ni tuqattanii jechuudha. Gisee asirratti tuqattan piroofaayilii keessan irratti ni tuqattanii jechuudha. Gisee akkana tuqattan feetanis tuqaa as jirtu tanarrattis tuqattanii seenuu dandeessan karaa gabaabaadhaan kunooti edit public data list jettu tana ni tuqattanii jechuudha. Ni tuqattan asirratti gisee xiqqayyoo irra olooftanii booda linkis add teettu tanarra ni agartaniimi. Linkis bakkeettu tana dura add teettu tana ni agartaniimi. Tanarratti ni tuqannaa jechuudha. Add bakkeettu tana. Social links bakkeettu tana ni agartanii kunooti public tanarratti ni tuqattanii jechuudha yeroo takkaaf. Bakki guddoon bakka tana linkii amma kaa'uu deemnu tana linkii YouTube keenyaa tana eenyu akkasiif arku barbaaddaa sinjaa kanarra yoo keessan namni hundi akka isiniif arku kan ammoo nama friendii waliin taataniin qofaa kan ammoo sibichaatu harkaa jechuudha. Sanumaafuu kan duraa kanarra kaa'attanii jechuudha. Public kajoo kanarra. Eegas booda add social link bakkeetu tanarra ni tuqattan. Eegas booda username keessan itti guuttanii jechuudha. Maqaa YouTube keessanii duraa asirratti tuqattanii linkii itti guutuu deemtan tana ni mirkaneessitanii fi ni tuqattan asirra dura. Linkii hunda fiddanii kaa'achuu dandeessan. Ani amma kan inni isin agarsiisuu barbaadu linkii YouTube'aati waan ta'eef YouTube irratti ni tuqanna. Kunooti. Egaa YouTube irratti tuqattan booda maqaa keessan irra barreessitanii jechuudha. Osoo hin dogongorin maqaa YouTube keessanii barreesseetiin jira jechuudha amma. Eegas booda add website bakka joo kanarratti ni tuqattanii jechuudha. Kanarrallee bakka tana tuqattanii kunooti public irra kaa'achuu qabdanii jechuudha. Akkuma reefuun tana isin hime bakka barbaachiftuudha. Bakka tana ofirraa eeguu qabdan public irra kaa'uu qabdan. Add website ta'etu tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Amma linkii YouTube keenyaaf fidachuu qabnaa jechuudha. Linkii YouTube keenyaaf fidachuudhaaf diimaa tuneetuma keessaa baanee kanuma dhiifannee YouTube keenya keessa gallaa jechuudha. YouTube keessa gisee galtan booda bakka piroofaayilii teessanii tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Kunootii bakka view tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Kunootii tuqaa sadii taas gubbaa tana gubbatti ni tuqattanii jechuudha. Kunootii sheerii bakkeettu tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Kunootii linkiin as jirti. Linkii tana koppii godhattanii jechuudha. Ani amma koppii godheetiin jira. Eegas booda ifbooda keessaa baataniituma Facebook keessan keessa deebitan. Qabdaniitii teessanii jechuudha. Kunooti gisee peestiin tun isinii dhuftee
qaqqabdanii teessaniituma peesti gootanii jechuudha. Gizee peesti gootan booda raayitii teessanitti tuutanii kunooti gizee likki galchuu keessan hubattan booda yoo likki ittiin galchin kunooti riimuufii ni jirti irraa balleessitanii itti guutachuu dandeessan yoo maqaas dogongortan irraa balleessitanii itti guutachuu dandeessanii jechuudha. Gizee likki guutuu keessaniif hubattan booda kunooti seefiin as jirti seefirra tuqattanii jechuudha. Kunooti amma liifireesh godhee isin agarsiisu. Kunoo seenee jira jechuudha amma. Linkii YouTube kiyyaa seenee jira jechuudha. Kunooti maqaa YouTube kiyyaati wajjin. Namni piroofaayilii kiyya jala gizee seene asumarratti xuminaan YouTube kiyya keessa isa galchaa jechuudha. Karaa kanaan maatii hedduu karaa Facebookaatiin horachuu dandeenya. Facebook irratti maatii hedduu horachuun nama dhibu takka ammoo irra guddaan keenya maatii hedduudha Facebook irraa qabna karaa gabaabaadhaan maatii Facebook irraa qabnu kana karaa YouTube keenyaa fiduu dandeenya. Barnootaan irra isin garsiise kanarratti akka gammaddan abdiin qabaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.